biqilli aduu yoo dhabe hinguutin ni daba jallinaan guddannaan sindiriiruun ijaba keenyan diriiraan guddate taa'utu baajaba kajeelloon ganama dafaa dhaqqaba abdii booru si khadii waaru dhaloota garroo daa'imni xichu namuuf oombichu biyyaa fagoo bara haa irra wal garroo biyya abdiin tolte hangaatee mul'atte bu'uura haa jaarroo biyya abdiin tolte hangaatee mul'atte bu'uura haa jaarroo. Akkam jirtu daawwattoota OBN Gaammee ijoollee qaqqacalee mul'atee gire nagaa fayyaadha. Baga jiraattan kan daawwachaa jirtan qophii abdii barooti. Qophicha waliin kan isin faana turu an Mayraa Mannuuri. Isin hanga xumura qophii teenyaatti nu faana turtii gaarii. daa'imni abdii boruu albama eebbifte. Finfinnee hoteela Ililliitti Sinaaf Asaffaa albama Asis Jirra jedhuu eebbifte. Hundeerrisaan nagayaa ashama akkam jirtu. Itti aansuun guddaa dubbachuuf umrii koo guddaan fuuldura koo jira. Yaanni koo guddaanis fuuldura koo jira. Yeroon itti amaanaa koo guddaa milkeessus fuuldura koo jira. Har'aaf wanta xiqqoo har'a isiniif gumaachee kanaaf waamicha koo kabajanii anaa fi aartiidhaaf gaachana waan taataniif galanni koo daran olaanaadha. Guddaan isin jaaladha, guddaan isin galateeffadha. biqilli aduu yoo dhabe hinguutin ni daba jallinaan guddannaan sindiriiruun ijaba keenyan diriiraan guddate taa'utu baajaba kajeelloon ganama dafaa dhaqqaba. Kufees kufee nafnee danda'ee isin kaane kolfee isin fixanne boo'is naaf hin baane. Taa'utu baajaba kajeelloon ganama dafaa dhaqqaba. Seenaa Oromoo boruu, aadaa Oromoo boruu qabattee fuulduratti deemaa kan jirtu. Waamicha ishee kabajanii asitti argamu keessaniif guddaan haa kabajamaa. Hojii isheen hojjette jechaan osoo hin ta'in gochaan agarsiifna. Hojii hunda jechaan osoo hin taane gochaan agarsiifna. Kanan jedhu kanuma waan biraan jedhu. Waa dubbachuudhaaf hin dhufne kabajaa mucattii kanaatiif hin dhufe. Ijoollee abbaatu guddisa. Abbaa jechaan kan nama dhalcheechaa miti. Abbaa jechaan abbaan gadaa abbaadha. Ijoolleen akkanaa kan gosaati. Warri dhuftan baga Waaqayyo nagaan isin fide kabajaa guddaa argadhaa. Dhaloonni lafaa dhufaan ibsituu eenyummaa saba tokkoo gola aartii keessa jiraachuun guddina aartii biyyaatiif murteessaadha. Anillee dhugaa dubbachuuf guddoon gammadee sinaaf jechuun an sinaaf hin da'u kiyyattuyyuu gahaa da'ummaan kiyyaanuu carra qabeetti daa'ima kanaa kenne immoo rabbi haa galatoomu. Sinaaf baay'ee daa'ima jechuun ani akka haadhatti kasitti immoo daa'ima cimtuu baay'ee naamusa qabeetti garuu jechi isiin jettu haalli isiin itti nama kabaju haalli isiin waa itti nama hubachiiftu obsi isiin qabdu keessattuu kan dinqisiifadhu keessa obsi isiin qabdu anaaf adda tokkoffaa yeroo jalqabaa
akkuma dhaqamu ati gaafa garatti baatu wantoonni garaagaraa ni dhukkuba maal ture anallee akkasuma na mudatee hospitaala ciisan ture ergasii sinaafin abbaan tokko maqaan ishee kan mogga'e ulfa ji'a 5 ta'eeti. Sinaaf Asaffaa jedhamee mogga'e lama walaloo ji'a 8 gaafa fixxu abbaan barreessee fi ture walaloo san keessa xiqqoona yaadadha waa waggaa 5 har'aa barraa'eef. Mee akkam jette? Walaloon sun Sinaaf jedhee abbatu barreessee fi Sinaaf ati har'aa ji'a 8 fixxee osoo mahaatee dhibduu 9ffatti lixxee guyyaan ati dhuftu yoom irratti cittee jedha. Deetii ishii kanumaraan argine gaafa waggaa 4 taatu abbaan ishee barreessa dhaleessiin jedheera ogeessa fayyaa qofaa miti gaafa inni kitaaba barreessu ani daa'ima tana haa dubbistuu jedhe akkamitti jedhaa ture anu gaafa kaaniin dubbisnee fi maqaa sammuutti qabattee baay'ee isii dinqisiifatanii waltajjii san irratti sodaa malee injira viidiyoolleen maalan sirraa fuudha jedha. Maalan sirraa fuudhee maalan harkaa qabaa jedha dhaloonni akka isii fuuldura jiran kun waan jabaa akka walii dhaabanis gochuu jechuudha maalan sirraa fuudhee maalan harkaa qabaa kan dhalootaaf ta'uu lammii kooyaa jabaa jedha. Utubaa jabaa qajeelloon ganama dafaa dhaqqabaa. Kabajamtoota daawwattoota qaqqacalee Oromiyaan qabdu kan biyya garaagaraa keessaa fi alaas teessanii nu daawwachaa jirtan. Daa'imni jechuun ol adeemtuun albama Asis Jirra jettu akka eebbaaf geessu deemtu isin biraan geetiin jira guyyaan sunis oolee bu'ee gahee arraan tana eebba san irratti argamna namni ni achi irratti argadde ammoo mee maal ja'a yaadni inni sirchirraa qabu akkamitti isin ibsa. Guyyaan Oromiyaa keessatti gammade keessa arra guyyaa tokko. Maadhaaf jechuudhaaf daa'imni tun waggaa 13-14 yoo taate kalaqaggaa nama akkana qabu dandeettii akkana nama qabu kana mooyyuu arra mooyyuu aartii Oromoo keessatti makamtee isin arra kaasettii kana baasuudhaaf gammachuu daangaa hin qabnetu natti dhagahame. Yeroo baay'ee nu akkuma beektan atileetiksii leenjisaadhaanii yeroo baay'ee garuma atileetiksii malee gara kanattis baay'ee sagantaa kana irrattis baay'ee argameen beeku garuu har'a argamuu kootiin baay'een Oromoo kootiin itti gammadeen jira. Mucayyoon tun har'a immoo guddattee boru akka artistoota gurguddoo hangaftoota tanaan dura akka Halloo Daawwii fa'aa akka nu taatu abdii guddaan qaba. Har'a immoo baay'ee itti gammadeen jira. Fuulduraaf illee immoo isii har'a qofaa miti fuulduraaf karaa dheeraa nama deemuu danda'u. Wanna nurraa barbaachisu hunda fuulduraafis nus uummanni keenyas micoota gargaaranii fuulduraaf sadarkaa guddaa har'a akkuma atileetii keenya biyya keenya keessaa baanii addunyaatti maqaa beeksisaa turan hunda artistoonni seenallee tanaan dura biyya alaatitti illee artistoonni beekamaa turanii jiran. Kanaafuu ishiin illee akka artistoota sanii sadarkaa guddaa kan geetti jedhuun hawwii qaba. Fuulduraaf immoo karaa dheeraa akka deemuu dandeessu maqaa guddaa ishiidhaafis biyya isiitiifis maqaa guddaa galmeessuu yookiin waamsisuu akka dandeessu abdii guddaan irraa qaba. Maqaan albama kanaa Asis Jirraa jedha. Aartii keessaas ni jirraa jechuudha. Akkasii galatti maal jechuudha? An akka kiyyaatti bootaa hundaa hin jirra. Biyya keessas hin jirra. Biyya alaatis hin jirra. Qabeenyaanis hin jirra. Gootummaadhaanis hin jirra. Hiikkaan akka kiyyaatti bootaa hundaa hin jirraan kun naaf hiikkaa guddaadha. Hiika gara guddaatti tanii kan gara kootiin kanaafis immoo nu jiraadhu hin jirta borus iftaanis hin jirta kan jedhuun hiikaan gara kootiin kana natti fakkaata. Haala eebba albama Asis Jirra jedhu kana ilaalchisee akkaataan isiin itti hojjette bu'aa ba'iin baay'ee waan ilmi namaa dalaguu qabu kamiyyuu taatee aarsaa kafalamuu qabu hundayyuu kafaltee asiin getteerti miira of to'achuu hin dandeenye keessa waan jirruuf baay'ee natti toleera. Siifan jechuun biqiltuu lafaa dhuftuudha. Siifan jechuun haftee Dr. Alii Birraati. Haftee Haacaaluu Hundeessaati. Zainabaa Ajjiin jedhama. Kan dhufe magaalaa Asallaa irraa hadha Ililliitti hoteelitti Siifan Asaffaa
kiliippii yoo eebbisiistu eebba kana dhufe hadhaanaaf guyyaa gammachuu guddaadha. Maaliif kiliippiin maan isiin eebbistu kun yoo laalle asis jirraa jedha. Nuti keessattuu akka sabaatitti bakka hunda akka jiru akka dandeettiin kenna daa'imni tun sirbasiisan keessa yoo gadi qabde sirritti ilaaltu ergaa guddaa dabarsa. Maafi asis jirraa bakka hundaa jirraa dandeettii hundaa qabnaa waa hundaa qabnaa waan jedhuuf keessaa qaba. Kanaaf ani gammachuu guddaan natti dhagahame dhugamatti. Sinaaf sanii ala osuma bara baraanuu sagantaan wayii keessattuu sagantaan gaammees gara magaalaa kennaa dhufu mana barnootaa sinaaf finna. Maafi ijoolleenis isii wajjin amma sirritti kaka'aa jiran. Ammaaf ijoolleen kuuwwanis akka sinaafi kanatti karaa adda addaatiin barnootni barnoota qalamaatiinis karaa aartiiniitis karaa hundaanuu ijoolleen hunduu cimanii karaa isiin irra jalqabde kan isii wajjin sirritti akka itti deemanidha. Isiin garuu karaa guddaa keessa seentee jirti. Haawwan keenya utubaa keenya jijjiirama biyyaattis dhaloota qaruuttis maal godhuu qaban jettamee dhaamsa qabda asitti? Haawwan keenya ijoollee waan isaan adda addaa yeroo isaan yaalan afaan keessa dha'uun hin barbaachisu. Amma keessattuu duraan daa'imman yeroo dubbii shaakalan waan adda addaa shaakalan waan sammuun isaanii barbaade akka shaakalan gochuudha malee afaan keessadhaan ijoollee doomsuun hin barbaachisu. Ijoolleenis immoo naamusaan akka guddatan waa hunda akka beekan keessattuu dhimma eenyummaa sirritti beekuu qaban. Sinaaf waggaa 5 taate dhimma waa'ee qubee sirbaa turte sirba alii birraa akkuma miidiyaan kanaan dura sisee adda addaa mul'atu waa'ee qubee amma alii birraa biroo arganne jechuudha. Taa'utu baajabaa qajeelloon ganama dafaa dhaqqabaa. Maqaan kiyya waloo seenet gizaachuu jedhama. Guyyaa har'aa kanarratti immoo sagantaa kanarratti argame daawwachuu kiyyaaf baay'ee gammadeen jira. Egaa akka yaada kootti immoo daa'imman ola deemaa jiran daa'imman gama aartii kanaan sirritti babba'aa jiran sirritti jajjabeessineeti guddisuu qabnan jedha. Egaa daa'immanis hangafoota isaaniidha laalaatiidha kan irraa barachaati guddatan jechuudha. Hangafoonni immoo daa'imman kana laalaati isaan jajjabeessaa waan isaan baruu qabanillee isaan gorsaati isaan jajjabeessanii ol kaasuu qaban jedha. Duraan si qofaatu waltajjiirraa nu bohaarsa. Arra obboleettii argattee jirta. Isii tanuu akkamiin nu ibsita? Baay'ee gammadeen jira. Egaa duratti seenaaf yeroo tokko walaloodhaan sinan beeka ture. Amma immoo egaa albamii haaraatiin dhuftee jirti. Baay'ee nama gammachiisa. Wantoota akkanaa egaa akkuma addunyaatti iyyuu yeroo baay'ee hin laallu. Baay'ee darbeetidha kan dhufu. Isheen immoo daa'imman kana keessaa tokko taatee jirti jechuudha. Baay'ee gammadeen jira. Egaa anis gaman danda'u nan jajjabeessaanii namoonni hundillee immoo jajjabeessuu ni qabna jedhee yaada. Ergaa dhumaa kan hin qabu akkuma dura ibsetti daa'imman ola deemaa jiran kana gama aartiitiin gama walalootiinis ta'u gama muuziqaa kanaan daa'imman ol kaka'aa jiran sirritti jajjabeessaatii waan isaan baruu qaban hundumaa gama hundaan barsiisaatii waan hundaan jajjabeessaatii egaa isaan ol kakaasuu qabna jedhee yaada. Isaaniin jajjabeessuudhaan barnoota isaaniitiin illee akka ciman gochaatii maatiinis egaa gama hundaan jajjabeessaatii aartii isaanii qabatanii jiran kanas sirritti akka jabeeffatan hundumti keenya iyyuu gochuu qabna jedhee yaada. Keenyan diriiraan guddate taa'utu baajabaa qajeelloon ganama dafaa dhaqqabaa. Kan daawwachaa jirtan qophii OBN Gaammee qophii abdii baruuti. Ilmoon kennaa rabbiitii guddisaan taabbaatii qajeelloon ganama dafaa dhaqqabaan ergaa mayiraati. Fakkeenyi guddoon sinaaf kunooti. Sinaaf dhangadda maal jennee adda baane guyyaa cidhaasan wal harkaan ilillii jennee tole guyyaan sunis olee bulee takka lama jennee geenye arra gammachuu akkamiin si dhagahame? Gaafa sanii wanti waliin jenne galma Ililliitti wal agarra jennee turre kinoo guyyaan sun gahee jira. Kinoo har'a gahee jira. Ililliitti wal agarree jira. Albamaa sunis eebbifamee jira. Har'a gammachuu guddaa sanatti dhagahame. Wanta nani yaadiin itti hojjetame kanaaf akka malee gammadee jechuudha. Diriiraan guddate taa'utu baajabaa qajeelloon ganama dafaa dhaqqabaa.
kufees kufee nafnee danda'ee sin kaane kolfee sin fixanne boo'is naaf hin baane haadhoo koo maal jettaa ana naaf hin taane ayii 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 kufaatiin jiraannaan kufanii tokka'uu kaayyootti cichanii galma yaadan ga'uu dabaleen sitti himaa dhageessaa yaa jiru motorri si kaasu si qofadhan jiru ka'i hirooteenna hiriyyee hirooteenna gargar baanee malmaalli kenna. Seenaa koo barreessii dhalootaan jabeessiif hayyoota todhunaan jedhe hayyoota todhunaan jedhe hayyoota todhunaan jedhe hayyoota todhunaan jedhe raayyaa 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 nanumaa hin tookan kuma guddatte jabboon aannan hunatte itti waamamuuf maanaaf fudhatte tokko shakkinaa homaa shakkinaa hin na'u kufuun hin badun kufu hin cabun dhabuu kan dhaaluun dhabu hayyoota lolee diinarraa qole artiin akkanaa dhaabbata tole tokko shakkinaa homaa shakkinaa tokko shakkinaa homaa shakkinaa jedha. Sirbichi kun waa'ee raayyaadha, sirba raayyaati, sirba aadaa raayyaa jechuudha. Deeggarsa maatii kootiin as ga'an ta'eef isinillee ijoollee keessan deeggaraati yookiin gargaaraati. Iddoo guddaa akka geessitan isiniin jechuu barbaada. Ijoolleenis waan maatiin keessan isiniin jedhan dhagaa iddoo gaarii ga'uu dandeettu isiniin jedha. Maatiin keessan immoo gaariif malee wanta gaarii hin taaneef isiniin lolanii isiniin kanaafuu maatii keessaniif ajajamaa isiniin jedha. Ijoollee qophii abdii boruu waan har'aaf qindeeffannee xumurree jirra. Torban immoo qabiyyee haaraan walitti deebinaa qophiilee OBN Gaammee taafanii wajjin bashannanaa. Biqilli aduu yoo dhabe hinguutin ni daba jallinaan guddannaan sindiriiruun ijaba. Keenyan diriiraan guddate taa'utu baajaba qajeelloon ganama dafaa dhaqqaba. Abdii booru siqatii waaru dhaloota agarroo daa'imni xiqqoo namuuf oombichuu biyyaa fagoo bara haa irra wal garroo biyya abdiin tolte hangaatee mul'atte bu'uura haa jaarroo. Ya abdin tolte hangaatee mul'atte bu'uura haa jaarroo.